Gasinin gahe jira sinundani kunon urradu feji ramadani alhamdulillahi galata rahmani ya isa keessa buufame qur'ani ka keessa ergaman nabiyal hudani ka keessa dambahe darafi dhugani kunon urra fide goftichi guddani ya isa keessa hidamu shaytan so garam boyu wal nudur kus jarran halkan guyyaa wajjin jirra gilleen sarran jirula dambane fanfajanu. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تفجلتمتو تهردفتو تكيا بجا جراتم بجا ربين جرات سيهر آن إسنجه إسنين جدا إيجا بكا إسنجر تانيتي نجيني ربي هندو مكيسنو إسنين راجرات جتشا أبليين تيا أبليين إسلاما بجا ربين جا جالتما في كبجما جا رمضانتين إسنجه بجا جيتني إسنين جدا ربين نما كيسا سومي كيري إني قبوتو أرغتو نما مو كيس أرارما كدتي دل الراقل قلاه كيري دنيا أكراهن دا كدتي أرغتو ربي سنهاتاسسو إرد الدبي جتشو دا كان بيا لا جرتني في كان بيا كيسا جرتني اللي كان يموت يبكا كمو جراتني ساقلي كان كلين سر ربي ونو الأجيسيسي بقى جيتر رمضان مبارك سنين جدا دچا Egaa kabajamtoota obboleeyyan kiyyaa ji'a kana keessa jechuudha ji'a jaallatamaa ji'a kabajamaa ji'a namoonni hedduun jechuudha osoo ga'uuf hawwii qabanii osoo mootiyyuu jechuudha ji'a kana keessa dilii kenna qulqulleeffannaa akkasuma rabbii kenna kadhanna jedhanii hawwan nama hedduutu hanqatee rabbiin feenan isin immoo geettan warri geettanii wallaahi rabbiin dandeettuu fiitin inshaallah nama keerii keessa dalagee keerii keessa hojjetee keerii keessa dubbatee rabbiirraa milkaa'u rabbi nu haa taasisuu isiniin jedha ji'a kana khayriidhaan dabarsaa gammachuudhaan dabarsaa isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyyaa anillee oka gorsi hafee osoo hin taane anumatu hafeefi malee bakka hundatti jechuudha ustaadonni alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin jechuudha social media kana hedduu ulamaa'ota gurguddaadhaan bareeche jechuudha warra dhagee irraa fahamu itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu hedduu dhaamsa guddaa nuuf dabarsaa jiranii wanta immoo nurraa eegamu wanta nuti ramadaana kana keessa godhuu qabnu jechuudha anillee immoo hammuma kiyya hanga wallala kiyya isin baga geettan isiniin jechuu fi akkasuma mootiyyuu jechuudha khayri irratti wal jajjabeessuudhaaf hin dhufee dhugaa badee jiralleedha jechuudha dhiifamallee naa gootanii rabbiin wanta walirraa nu fageessu nurraa haa fageessu inshaallah egaa obboleeyyan kiyyaa wallaahi nutiin kun yeroo dheeraa jechuudha yeroo ummanni gammachuun dabarsu hatta yoo dhabanillee jechuudha ana ahlii ofii wajjin waan qaban jechuudha walirraa qooddatanii gammachuun dabarsan nuti immoo tuyyuu jechuudha wallaahi waan biraatiin dabarsina jechuudha alhamdulillahi ala kulli hal mana namaa keessa dhaabbannee kushiina namaa keessa dhaabbannee yookaan gaddaan yookaan gammachuun dabarsaa jirra rabbiin ga'inuun haa jedhu tanallee rabbi nuu feenanii rabbi nuu razzaqnaani malee obboleeyyan tiyya hireenteen as jiraannani malee fedhii kennanii miti hin gaddinallee isiniin jechuu barbaada alhamdulillahi waan rabbi nuu jaallate hundaa jaallanne rabbiin immoo tuyyuu jechuudha nama ka itti aanu nama bara hundaa asuma taa'ee ka itti aanu warra biyyatti soomu ka itti aanu warra biyyatti soomu nu haa taasisu jedhuu miti nuu dhagahee jechuudha kadhaa kenna nuu dhagahee diqqoo qabnu keessa barakaa nuu kaa'ee waan qabnu irratti sabrii nuu kennee nama ana ahlii isaa wajjin biyya ofiitti itti deebi'u nu haa taasisu isiniin jedha inshaallah warroota akka kiyyaa ana ahlii keessa yaaddanii horortan rabbi yaada isin haa baasu rabbi warra isaa wajjin gammadu isin haa taasisu inshaallah abshiruun isiniin jedha akkasuma egaa obboleeyyan kiyyaa yeroo kanatti hedduu takka dalagaan ulfaata garuu jechuudha keessa keessan amansiiftanii yoo jettan khayrii kamirraayyuu qooda fudhattan salaanni ji'a ramadaanaa keessa salaatanii fi zikirileen ji'a ramadaanaa keessa jedhanii fi kan yeroo biraa garagara waan birallee yoo dadhabnee zikiriidhaan arraba kenna haajiifnu isiniin jedha yeroo madalagaa isaanii kaan gurree kaan fuunee kaan finnutti jechuudha zikrii rabbii kennaa godhuu qabnaa isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa subhaanallahi walhamdulillahi wallahu akbar walaa ilaaha illallah
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله هندقتنا إسنين جدا ذكري لنكني ذكري قردودا دعاي ججبدودا دنيان تنقباب ربين الرجال دلقاتنا الرجال يادكينا تأكران وهاتاسس إن شاء الله دنيا أكرا كانت اللي ربين نتهاب الإسو دعاي رتي ججبادا سنين جد بليان كيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان في كان فكاتا ذكري رمضان كيس جدا حدو لك والله هم بيتني سنبرة تريمو بليان كيا يروما ربي سنيلا في nuti jechuudha dandeettii guddaa qabaannee masgiidallee dhaynee taraawiya salaatuu baannu manumatti salaatatii qooda irraa fudhadhaan isiniin jedha maaliif hojii akana itti deebinaa itti hin deebinu wallaahi rabbal aalamiinatu beeka jechuudha rabbiin nama kanallee soomee khayri inni qabu guutuu argatee laylal qadrillee jechuudha laylatul qadrin keessa milkaa'ee kahafellee gammachuu kana caaluun qobbii onne isaa qulqulleessee jechuudha ibaadaaf of qopheessee itti deebi'u rabbiin anaaf isinillee haa taasisuun isiniin jedha obboleeyyoon kiyya. Egaa keera irratti jajjabaadhaa ji'a kana keessa waan birallee yoo dhabdan obboleeyyan kiyyaa jiini kun ji'a quraanaa ji'a ibaadati jechuu ibaadaa garaagaraatiin namuu tattaafatuufiif jedhee namaaf miti. والله تتافدن سنين جد ربنا هلافسو وروني قرآن بيتان مرة لما سديه أسني أولو بوسو قبدن إن شاء الله وروني موت يوبوسو هندن دن اللي حتى سورة تكتش سورة إكلاسي قيت مرة حاجة دن ديتني إرد الدبيعة روهد إرد الدبيعة ولتن إسني في كمبوس اللي تقوم إن شاء الله نية كيسان تولاتي كيري كنين الرت ججبادا ذكر الرت جبادا قرآن قراء الرت جبادا إيجا سنين موت يوججودا صلاة واجبة إنسينوهن صلاة تاني سنة اللي موت يو الرحينان بسنا كسما تراوي اللي ججودا ورّي ربي سني لافسه مسجد تيتاني صلاة دندتان سلا إنو ربي سني لافسه ورّوني أكاكيا كشينا نواكي سلابتاني موججودا obboleeyyan kiyya yeroo fursa argatanitti jechuudha halkan kana guutuu keessa yeroo hin dhabdani salaata akkasin jala hin dabarre isiniin jedha inshallah anaaf isinillee rabbi haamil keessu rabbiin immoo ji'a kana ji'a milkiinuun nuuf haa godhu ji'a keeriin keessatti dalayne hundi nurraa qeebbalamtu ji'a zambiin kenne hundi nurraa dhiqamtu rabbi nu haa taasisu umrii barakaa qabdu rabbi isinii haa kennu ana ahlii keessanitti nagaan itti isin haa galchuu kan immoo tuyyuu jechuudha amrii harkaa ta'an obboleeyyan keenna abboota keenna haawwata keenna jechuudha warra duniyaa kanarraa deeman rabbiin rahmata isaanii haa godhu rabbiin qubsuma isaanii qubsuma jannata irraa taate isaan haa qubsiisu warra jiran immoo tuyyuu jechuudha khayrii irratti haa qajeelchu khayrii irratti umrii haa dheeressuun isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa namni gochaanis tahee jechaanis osoo hin beekin guyyaa takkas taatu isinii mufachiisee jiraadhe rabbii keessanii jecha dhiifama naa godha ani warra wajjin turre kana guutuu nama takkatti mufii hin qabuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya warra osoo hin beekin isin miidhe osoo ofirraa hin beekin dhiifama naa godha ani immoo namni namiidhellee hin jiru garuu immoo tuyyuu jechuudha akkuma tasaa ta'ellee yoo namiitan ani isinii dhiisee jira rabbi isinii haa dhiisu garuu nama waa itti mufadhe qabaafi miti dhiifama naa godha viidiyoo kana haga dhumaa dhageeffattanii keessan dhiifama naa godhuu keessaniin isin beeka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد رمضان مبارك علينا وعليكم كل عام وأنتم بخير. Sinin gahe jira sinundani kuno nurra dhufe ji ramadani alhamdulillahi galata rahmani ji'a isa keessa buufame qur'aanni ka keessa ergamaan nabiyyal hudani ka keessa dambahe dharaafi dhugaani kuno nurra fide gooftichi guddaani ji'a isa keessa hidhamu shaytaan